Surprise haadhaaf paartii lammaffaa akkuma san argitan kan asirratti mana urgeessaa jirra manallee babbareechifnee miidhagsinee urgeessinee haala san argitan kana qoqopheessinee jirra jechuudha nyaannillee nutti nafne hanga humna keenyaatti wantuma xiqqoo qoqopheessinee asirra firaafireellee qoqopheessinee jirra kennu akkuma san argitan kana asirratti illee qaayyotiidha ruuzaa qaysiriidha akkasumas Ataakiltiidha haala kanaan qopheessine irra tanuma keessa dhufanii jedhanii miira akkamitti akka isaanitti dhagahamu walumaan laallasin jira asirratti mi'atti na kuffista hin kufaa tolchina qabi lama erga jana qabdee jedhanii hin kuftanii isin qabee jira jedheeni darajaa suutuma bahaa jedheeni fideen jechuudha asirratti magarajaatti hin goone muddamsu waan ta'eef magarajaalleen hojjetame lafarraa garuu muddamsu waan ta'eef akkanatti surprise jenneeni hirrifatanii miti bismillaahi wallaahi waan takkan argine kana rifatan wallaahi laziin video kan hanga xumuraatti ilaalame osoo isin taate bakka akkana kana mee akkam taatan akkana surprise akkuma isin argitan kana asirratti istoofii kiyya sileessaa irra jechuudha istoofii kana yeroo baay'ee akkam bituu hin beektanii ofumaaf bitee ofumaaf dursallee irra sileessaa jira jechuudha akkuma isin argitan kana nyaata hojjechuuf deemaa jirra anaaf Zabibaan hojjeen jirra jechuudha Zabibaa yeroo baay'ee YouTube irratti hin beektanii mira sheefidha asumaanii yeroo programii garagaraa qabaatanillee jechuudha surprise garagaraallee dhugumattu jechuudha surprise illee maatii keessan godhuu barbaadan keekiidhaa fi hababaa qofaan jechuudha isallee isiniif goote jechuudha waan akkasii sanneen illee hojjetti akkasuma qophii garagaraatiif illee barbaadanii keessan dubbisaa jechuu barbaada gara hojii keenyatti yoo deebine immoo barbaree itti godhu akkasiin argitan kana barbaree itti goonii haala kana barbaree qulaallaa jirra keessattuu guyyuu wanti chaansi nu ta'e istoofiin kun lama ta'uun isaa baay'ee hedduu nama gargaara waan ajaa'ibaati timaatimitti goonee jirra akkuma san argitan kana ruuzni illee cina tokkoon nu bilchaateera maaliif sadii irratti hojjannu jennee cina tokkoon kasala qabsiisarra as biratti qaadaraaddarra jennee qulfii cina tokkoo dhabnee achi gannee biraa dhufne biffee cina tokkoon qofa daraaddarre cina tokkochaan akkasuma dhiifne sinin jedha hordoftoota kiyya asiin kana ruuzni nu bilchaatee jira akkuma argitan kana asinillee kinooti kororimaatti godhaa jirra jechuudha meesituu garagaraatti goggodhaa jirra qulleete irratti jechuudha akkuma argitan kana asbiratti illee kinooti asbiratti illee kinooti ataakiltii hojjannee jirra jechuudha hababaa goommanii fosoliyaa kaarotii walitti hojjetaa jirra akkasuma jidduudhaan illee deemna manallee sirreessaa jechuudha akkuma argitan kana kinooti hixaana kanallee hardhuma binneemi akkasuma shittoo isaallee binne jechuudha kinooti mana urgeessaa jirra akkam akka namatti tolu laala bootaatti bistaandisaan masakkaan isaa fagoo waan irraa jiruu fi asissa akkaan haala isin argitan kana manni akkam akka bareedu laalame akkatti tolchinee jirru biffeen cinaa tokkochi qullaadha cinaa san hin laalina shi gara cinaa burcuqqoon jiru malee hiqaan jiru malee cina kana akka ijjisin ilaalle akkami akka namatti tolu soo argitan wallaahi manni maashaallah hedduu namatti tola bakka hedduu natti kinoti asirratti kin firaafiren asirratti qophaa'ee jira haala argitan kanaani asirratti illee waxiin diimaan akkasuma argitan kana kinoti qophaa'ee jira asirratti illee kinoti ruuza asirra qaayisilee asirratti illee kaarotii hababaa goommanii akkasuma fosoliyaa walirratti haala kana qopheessinee jira akkasuma manni akkasuma kana bareedee jira asirratti aan akkasuma argitan jira qophaa'ee jira akkan fakkaatu san jira fosoliyaa afaa jira ta'eefi Dadah.
gammadanii gammachuu keessa rifatanii jechuudha. Gammachuu tasaa hin jiraami kinoo akkasitti rifatanii rifannoonni isaanii kun imimmaan hagan boochisu durasii ga'ee baay'ee rifatanii jechuudha. Anfi kiyyaaggiin ofirra dhaabadhe kolfe malee imimmaan tuna qabee akka malee rifatan jechuudha. Waan wallaalanii haa ta'u malee garuu maashaallah gammachuun akkanaa kuni namatti tola. Akka isin argitan kana gara buna adanfisuutti deebi'ee jira jechuudha. Buna akaayaa jira asbalatti kinoo akkuma isin argitan kana maashaallah hedduu namatti tola. Ergasii bakka nama hundarraayyuu ababbadu jennee kokkolfinee taphannee buna akoofnee gara gammachuutti deebina jechuudha. Gammachuun haadhateenyaa tuni kaatituun haadhateenna qofa osoo hin taane haadha nama maraati. Ergasii gara nyaataatti deebine nyaata ammoo gabataa bakka tokkotti nyaachuu qabna ka jennu zirgiin osoo jiru bakka tokkotti baasuu eegale manaafillee nullee haarawaa hin beektanii namni martu tirii argachuu hin dandeenye saanii ruuzaa argine saanii ruuzaa irratti baasaa jira jechuudha. Haala kanaanii nuuf hubattanii qulfiin cinaa tokkochaallee nu banamuu hin dandeenye hiiqaa daraddara jennee hiiqaalleen baay'eedha. Akkasuma akkas tattaanee manaafillee haarawaa meeshaalee haarawaa asii guurree sababa saniif jecha akkasumas argitan kanatti bakka takkatti maaliif hin nyaanne jaalalli namni nama waliin nyaatetu garaa wal nyaata jedhani bakka takkatti akka uumaa kenna durii sanitti maaf hin deebine ka jennu zirgii achuma taa'ate zirgii bareedummaa keetiif achumatti hafi jenne maabaraan nyaachuu eegallee isiniin jenna hordoftoota kiyya. Asbiratti micirraaleen hin jira micirraa kana mataa irraa hangaf irraa eegalanii mataa irraa nu haa gurshaniif itti fufnee irra isiniin jenna hordoftoota kiyya. Gammachuun kun gammachuu keenya qofa osoo hin taane gammachuu keessanillee wajjin haa qoodamnu isiniin jenna. Cuukkoo kanallee jalqaba irratti isin gurshine irra taansinee tartiiba maatii as keessa jirruun itti dabaree darbina malee jalqabni keessan isiniin jenna. Fayyaa isinii kennu akkana kan dingatuma isinii ijaara rabbii fayyaa isinii kennee waliin beeksisee garuu mucaa keenya ta'e fiyu. Amma ishee keessa guddisu. Bishaan dhabee nama keessa. Nama fakkaate illee waan fedhu an dhadhaa inyan dadaan qabu be Asbiratti kinoo inni taphataaran jechuudha. Gammachuu akka namatti tolu dabarsee hin beeku jechuudhaan illee hedduu natti tolu hedduu gammade wallaahi gammachuu daangaa hin qabne yoo argitan gammachuu akkasiiti. Sababni isaa gammachuun maatii keenyaa yookiin haadha teenyaa tuni gammachuu keenyaa hunda jedhee yaada hedduu namatti tola guyyaa akkanaa dabarsine jechuudha. Akka irraa gammaddan abdii guddaa qaba jechuudha. Asumaan subscribe gochuun dagatina laayikii tuqaa isiniin jedha. Akkasuma maatii keessan surprise haala kanaan gochuu yoo barbaaddanii zulaan
teessan isiniif jirti isiniin jedha jira isiniif jira isiniin jedha jira irra deddeebi'ee akkasitti maatii keessan sapiraayis gochuudhaan barbaaddanii keessan na dubbisaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaan nagaatti.